argachuuf dhabuu kun ani san madaaluu laphee koo. Gara biyyaa galuun dura akkasumas jaalallee qabachuu keenyaan dura nuti dubartoonni maal gochuu akka qabnu kutaa sadaffaa dhiirota akkamiitu gaa'ilaaf ta'a kan jedhu itti fufna. Yooyyaa harka fuunee nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu fayyaa keessan jirtuu isiniin jechaa egaa anis nagaa koon jira galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa har'aa kana keessatti egaa viidiyoo kaleessa hojjedhe keessatti gaaffii namootatti uume xiqqoo ni jira. Isarratti maal jechuun barbaade dubartoonni baay'een onlaayiniidhaan jaalallee baafannaa dhiironni tokko immoo ofii gaa'ila haadha manaa isaa hammatee as keessa ishii godhatee baxxaaniyaa keessa ciisee siimmoo miiseejjii sii barreessa harka kanarraan akkana silkii godhatee. Dubartoonni keenya garuu na jaalataa naa jedhee halkan haga sa'aatii walakkaa hojii na haasofsiisa jetta guyyaa hojii ofii hojjetachaa oolee halkan hojii haadha manaa ofii hojjetachaa bulee gizee riba ofii rafee hojii geeffatee jedhatti inni silkii onlaayinii seenes dubbisa. Ati immoo sa'aatii barame san teessee isa eeydaa irriba kee dhabdee guyyaa distii arabaa qofforaa oolte halkan immoo irriba dhabdee ta'a bulta. Kun fiqirii miti yaabboleetti chiggiriidha taragaagu. Kutaa kana keessatti ergaa jajjabduu qabadheen dhufe tokkoffaa dubartoonni ni sobamna. Tokkoffaa nama malkii isaatiin jaalannaa, mallaqa isaan jaalannaa, qabeenya isaan jaalannaa. Yeroo ammaa kana garuu dhiironni Itoophiyaa irra gaafa janajjantan akkasitti fayyadamuudhaaf yookiin faayidaadhaaf si barbaadu beekuu qabda. Maal akkas jechuun maal jechuudha jechuun keessanii nafu. Biyya keessa kan jiru dhiirri asitti si janajjanu dubartii biyya keessa dhabee miti. Ishee bishaan lagaa fakkaattu. Ishee Monaalizaa fakkaattu. Ishee aduun biyya ormaan arginu. Ishee ijji haadha ormaan garafiin. Ishee shunkurtiin biyya ormaa zayitii xabbasuun fuulan xabbasiin. Ishee akkasii sana faqqaru wallaalee miti. Ishee wajjin algaarra ciisaa si'i immoo kiisi ati baankii isaati isheen immoo hiitemmi isaatii jechaadha. Kanaafuu dubartoonni yeroo baay'ee fiqirii jettanii boota argitanitti hin kufinaa siniin jechuufani viidiyoo kana keessatti. So maaliif siniin jedhe jechaadha har'a waa'ee kanaatirratti dubartoota baay'ee onlaayiniidhaan jaalallee baafatanii gaafa galuudha jedhan booletti mudannoo babbaa'een isaa mudata. Amma fakkeenyaaf ana akka kootitti ofii fudheef laale gaafan gali sana kan hin beekne meeqatu laala booletti minxaafii si afasiin jedhe diyaaspooraa jedhan lafa siin buusan diyaaspooraa jennaan lafa hin buutate. Kanaafuu dubartoonni keenya daddafsanii jajjatanii mallaqa keessan abbaa argitanitti erginaa abbuma argitan jaalalleen godhatinaa. Fiis naachuu qorri jammaree miti isin bira akkami nu bira hin qorra dhugaa baay'ee qorrutti jira. So dubartoonni bakka miidhaa akkasii kanatu nurra ga'a. Jaalala fakkeessii kan nutti dhiyaate nu nyaatu waraabessa meeqatu jira. Hin gooyyomsaminaa laala asirratti hin gooyyomsaminaa. Shamarran keenya akka shaanxaa gurguddaa kana 4-3 baannee gallu yaada bilbilchaata 3-4 baadhaa galaa. Galee maalan hojjedha. Moo bashannana gara biyya keessan deema jettan ama bashannana ijoolleen baay'een asii biyya Suudii fa'aa galtee Dubaay hin deemti. Biyya Itoophiyaa keessa iddoon tuurizimii hedduutu jira kan hin daawwatamin kan akka holqa Soofumar kan akka hara wancii kan akka Laallibalaa Gondarii kan akka gadaama Abuuna Takliyee Abbaa Takliyee kan akka gadaami Abbaa Gabra Manfas Quddus gaarreen Baalee Hawaasaa Soodare biyya keenya keessa iddoo tuurizimii miidhagaatu jira. Biyya ormaa laaluun deemina. Garuu hunda dursa kan isiniin jedhu qimamoota hojjetadhaatii birrii keessa walitti qabadhala. Birrii ta'e qabatte taana mammaraxattee lal magaala locii kana keessa fudhatta abbaa mana. Lafan bootoo siin jedhe. Itoophiyaa barodoon mucaa qabuudhaan argan nama meeqatu minxaafii naa afeessiniin jedhe lal bool irraa gamana ga'utti. Boorsa kiyya namatu naa baata jakkeetti kana namatu naa baata.
kabiraammoo moobaayilii kiyyaaf baattama ani harka akkanatti harka jakkeetti keessa akkanatti godhe jechuu bichaa mee keessatti waan akkasii kana yaadanii beektanii garuu ijoolleen baay'een nuti biyya namaatti dulloomne biyya namaatti bifa lama baasne biyya namaatti rifeensa lama biqishine eenyuun nu fuudha jettanii hin cinqamina waggaa 70 mallee odoo taate ilaalama Maamad waggaa 23 si fuudha yeroo tana qabaannaan dhiira barbaadde heerumte dhugaa qoosaa seenaa dubartoonni keenya qoosuma seenaa siniin jedhe maaliif jaalalli tidaariin qaldii miti ani garuu oduma jedhme amma dhiira meeqan marate seeta kamittaniiru mee komantii jedhannaa barreessa tokko faarsee bulaa dhala abiyyii faarsa tokko immoo lachuuyyuun faarsu Arsenaaliin laala jechuudha keessattuu dhiira kaasii jaalatu dhiira kaasii tapha sa'aatii kaasii jaalatu yeroo gaa'ilaas gaafate taanaan ittuma seensisiiseen yoo ni dhiisa ta'e dhiisa yookaan jireenyi kee zeeroodha manni amma warri maaltu afaan na seenu ijoolle rifeensa mana amma warri kubbaa taphattoonni addunyaa irratti waan beekaman akka Arsenaal akka Chelsea akka United eenyu maqaa isaanii bakka walumaa gala warra kilabii gurguddaa taphatan warra addunyaa irratti kilab faaktorii irratti taphatan isaan manni isaanii biilla akkamii seetan naante garuu daawwattoota isaanii kan Itoophiyaa mana citaa keessa kana siin ulaan keessa ba'u isa keessa teette sa'a 24 salaateette hin hojjettu dhiironni Itoophiyaa hojii dhiiste kwaasiin kun maaluma irraa argattu mee ilaaltanii dhiistanis immoo wanti Arsenaal dhalattanii dhiistanii keessan hin beeku dhiirri gaa'ilaaf tolu kwaasiin hordofuu jetteen hordofuu kaayyoo isaatii fi jireenya isaa san guduunfachuudha akkasumas mallaqa sin gaafatu mallaqa si gaafata taanaan dhiirri gaa'ila osoo hin taanetti na fuudhisiin jechuudha dhiirota akkasiisan yoo birqee jettanii imma beet muluu simboonnee shittoo fayyisee gombisee jiikkoo jettanii waamtanii hin dabbaru maaliif yoo isintu fuudhaa jira kaa dhiirri mallaqa si gaafata taanaan gaa'ila kee keessatti bakka jaalalli jiru soba maaliifan jedhe ijoollee baay'eetu miidhame shamarran keenya tokko lama hin jennetu miidhame gara mallaqaa kana jaalala fakkaatetti dheeressi itti dhiyaatee waraabessichi seenee meeqa dubartoota boochisen naante dubartii meeqatu bimmaa buusee boo'e kanaafuu seetochii dhiirri si jaalatu mallaqa sin gaafatu har'a natti qorreen jakkeetti kan uffadhe dhugaa so dhiirri mallaqa si gaafanan akkasiin jaalanne beekuu qabdaa akkasumas immoo dhiirri kabaja akkamii naa qaba kan jedhuuf oduma jennu naantee mootummaan bara kana keessa warra tiiktaakoroota warri irratti bara badhaafama warra qullaa dhufe san hunda isaanii qilixootti guureen jenne dassaayilu mindee abeet hidhamuun nama ajaa'iba dhugaa seera biyyattii cabsuun uffannaa duudhaa biyyattii cabsuun akkana nama godha quufni kiinoo akkana nama godha miliyoona 3 bite jetteen tali sunillee qilixootti waraawwarte eenyutu itti gaafatamummaa sii fudhata so kutaa kana keessatti amma kutaa sadaffaa kana keessatti nuti dubartoonni gaa'ila akkamii keessa jiraachuu hawwiin keenya baay'eedha dhiira nu ankaba akka bujenna dhiira nu jaallatu jennaan dhiira uffisu jennaa waa baay'ee yaanna kan nu milkeessu waaqayyoodha kanaafuu qimamoche waaqayyo jaalala keessan gaa'ila keessan sinaa milkeessu dhiirota akkasii immoo dhiirota kaasii bichaarratti xiyyeeffattu lefti godha jaalala wajjin eegina tokkoffaa dhiirri tokko
So online jiru si dawwaluu dhiisee torbaffaa ta'a. Maanaan dawwaliin gaafa jettoo jiibbiisii na godhe jedha. Yeroo haguma fedhe yeroo hodhabe sa'aatii haadha manaa isaa ittiin dubbisu guyyaatti yoo xiqqaate gisee laman dhabu. Yoo xiqqaate tokko ganama tokko mu galgala. Kana lamaan keessatti yeroo dhabe jedhee gaafa baay'isu dhiirri akkasii kun akkasiin jaalanne beekuu qabda. Kayooti shaas waci jireenya kee keessa baasuu qabda dhiira akkasii. Kanaafuu ana dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kutaa afuraffaatti irratti viidiyoo babbareedaa kana caaluu gorsa waa'ee gaa'ilaa jedhu dhiira akkamiin jedhu kana gadi fageenyaan viidiyoo qoqqorannee namoota gaa'ila faana turanillee gaggaafanne deebii ijoo warra gaa'ila ijaarrachuudhaaf gara fuula duraatiif karoorfatanillee ergaa guddaa qabadhee dhufaa jira. Waan dhaggeeffataniif ammaaf galatooma. Ammaaf kanuma sheer naa godhaati kutaa taan irratti walitti deebina. Viidiyoo mirxii dhufaa jira. Viidiyoo ergaa gurguddaa qabdu kanaafuu sheer godhe.